akka jiranis ni yaadatamam. Daawwattootaa fi dhaggeeffattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwork qophii keenya kanaan Marii Nageenyaa Harargee ba'aa magaalaa Haramaayaatti abbootiin amantaa ummata wajjin adeemsisan isiniif dhiyeessina. Hanga xumura qophii kanatti turtii teessan nu faana taasisaa isiniin jennam. Biyya irraa hamtuudhaan deemu gartee hamtuu isumarratti Rabbi haa dhoofu. Biyyi teenya biyya nagayaa haa taatu. Biyya gammachuudhaa haa taatu. Biyyi xiqqaan keessa guddatu han keessatti horee dagaagu Rabbiin nu haa godhu. Biyya keessatti horee dagaagu Rabbiin nu haa godhu. Akkuma dur sabaa sablammootaa wajjin amantii adda addaatiin wajjin nagayaan jiraannutti Rabbi nu haa jiraachisu. Akkasuma Rabbiin nu haa guddisu. Rabbi subhaana rabbika. Biyya keenya biyya nagaan waa godhu Rabbi tokko nu waa godhu gargaara akka baani waaqayyoon nu haa eegu tokkummaa keenya nu haa cimsu magaalaa keenya magaalaa nagaan nu haa godhu tokkummaadhaan akka jiran waaqayyoon nu haa gargaaru nagaan jiraadha. Gaa akkuma beekamutti duraan dursee walgahii kana qopheessu keessaniin baay'ee gammannaa maaliif walgahiin kun kan tokkoomsu kan nama wal fagaatellee kan tokko kan madaasisu. Akkuma beekamutti maali nuti wanniin guddaan ka'umsi keenya gaafa ilaallu tokko garaagarummaa hin qabnu ka'umsa irraa gaafa kaanu jechuudha. Kanaafuu namoonni abbaa fi haadha tokko nama ta'ee wallooluu gargar ba'uu hin qabnu. Haga ammaattis taanaan akkuma beekamutti gargar hin baane tokkummaa keenya kan itti ibsinu immoo tokkummaa maali magaalaa keenya keessatti haga ammaallee wanta haaraa wanti waan tokko illee hin jiru. Kanaaf wanta haaraa waan uumamni waan hin jireef qofa bakka adda addaatti waan adda addaa dhagaa jira. Magaalaa keenya keessatti garuu dhugaa wanti haaraa illee wanti uumamaan tokko illee hin jiru. Garuu shakkiin tokko suraan tokko jiraachuus garuu wanta haaraa wanni mul'ate hin jiru. Kuniif maaliif ta'e gaafa jennu immoo tokkummaa waan qabnuuf dhugaa qeerroon keenyaas dargaggoonni keenya dargaggoota dhugaa bal'isanii nama yaaduu danda'ani. Kanarraa kan ka'e gaagaa ammaa wanti haaraa uumamee hin jiru. Fuulduraafis taanaan magaalaa keenya kana keessatti magaalaa biirootiif akka fakkeenya ta'uu dandeessu nuti tokko taanee odoo gargar hin baane sabaanis amantaanis afaanis odoo gargar hin baane tokko taanee magaalaa keenya tana magaalaa biirootiif fakkeenya akka taatu gochuu dandeenya jechuudha. Kanaafuu gaa walgahii kana akka waliif mari'annu onnee tokko jecha tokko akka taanu mari'achuun keenya baay'ee gaariidha. Fuulduraafis magaalaa keenya Rabbiin nu haa eegu galatoma. Galatomaati walitti dhufni waan akkanarratti walitti dhufuun waan hedduu bareedduuti. Biyya jaalachuurraa itaati. Tanaafuu gaa biyya teenya biyya nagaa Rabbi nu haa godhu Rabbi nu haa milkeessu. Biyya namni hundi keessatti horee dagaagu Rabbi nu haa godhu. Wanni jiru wanni ammaan tanaa jiru hedduu dura dhaabbatanii biyya tanarraa eegutti hajamti. Amantiin Islaamaatii fi amantiin Kiristaanaa amantoowwan biroollee biyya tana keessatti wal dhooytee amantii lamaanii wallooleen takkaa hin dhagahamne. Amantiin biyya tana keessatti seenaa dheertuudha qabdi. Achirraa Malikun Najjaashirraa eega ka'ee amantiin tun walumaan deemaadhaa jirti. Isii akka jirtu odoo takkaa walitti hin gufatin namni dantaa fi gaggeeffachuudhaa deemu hogguuba waan deemuun bakka kaayuu dhabe. Wani deemuun tun sharriin inni fe'atee deemu narra mul'atti jechuu hoggaa arke bakki dagatamtuun bakkiniin itti firraa jiisu bakka masjidaa bakka madaskaanaa itti firraa jiisuun qaba. Lola amantiiti jee labsuun qaba. Waan ju'uun waan takkaa biyya tana keessatti hin beekamin kuni kana lafa kaawu kun olola masjidni gubuun ama bakka gariitti waan gariidhaan mul'ata. Namuma tokkoon madaskaana keessatti soshora qabsiisee masjidaan niin guba jee madaskaana irraa hoggaa ari'an masjidaan niin guba jee deema. Namuma tokko immoo inni ummanni biraa nagaa qaba. Amma bakka akkasii hedduu Harargee tana keessa fakkii magaalaa Qarsaa yoo fudhan madaskaana keessatti soshora eenyuun walitti qabee ibiddatti qabe jennee yoo laalle sun hundinuu waan hubatamuu qabu. Namni kijibaan bakka hin ga'u. Nuti nagaa wajjin jiraanne amantiin duris wal kabajaadhaa turte
ar'allee daran wal kabach nagayaan jiraan fedhu saba Oromoo ta'a saba biroo fedhu ta'a biyya teenya keessatti hundinuu kabajaadhaan buluu qaba amantiidhaaf namni miidhamuu hin qabu akka amantii keessattis amantii islaamaa keessatti amantiidhaan namni miidhamu sabummaadhaanis hin miidhamu ammoo bakka tana keessa tokkummaadhaan deemnee tokko taanee hattuu nu keessa deemtee waan biroo uumuu barbaadde hattuu san harka tokko taanee firraa yoo qabne akkaan gaariidhaan ja'a karaan ammallee nu baasu yoo tokko taanee wal hamachuu dhiifnee wal jaalannee karaa kana deemne qofa jiruun teenya nu bareeddee jiruu gaarii jiraachuu dandeenya hattuudhaaf akka karaa gadi hin dhiifneen ja'a galatooma. Saba Rabbii nurraa uume reefu abbaan amantii ortodoksii dubbatanii jiranii nu hundinuu ilmaan eenyuti Adam yookiin Addaam. Addaam eessarraa dhufe biyyee nu hundinuu biyyee namni biyyee boru ta'u arra boonee nama zallamuu hin qabu nama saamuu hin qabu Rabbii sodaachuu qabna. Mootummaa sodaachuu hin qabnu beektanii mootummaa kabajuu qabna. Rabbii gin sodaachuu qabna. Jamaal Aliyyiitiin jaamaa duraan dursee wanti garaagarummaa Oromoo jedhamu garaagarummaa Oromoo wanni hedduu faarfannuuf hin jirtu garaagarummaan Oromoo jidduu hin jirtu amantaadhaan tokkoffaan kana warreen amma amantii dahoo godhatee karaa amantii kana keessa bobbahee nama waliin dha'uu barbaadu kuni warra politikaa keessatti khasaare dirree politikaa keessatti khasaaree dirree amantaa keessatti tarii milkaa'uu dandeenya jedhanii dhufan malee wanni amantaadhaan wal dha'e takkallee nu hin jirtu ana kanaan isin hin jaa maaliif manneen amantiidha yeroo ammaan tana biitii ta Itoophiyaadha amantiidhaan bulaan jirtu sirni biyya tana bulchaa jiru sirna sekularizimiidha kanaafuu warreen amantaa keessatti dahoo godhatanii maanta nama jeequ jiran kuni warra dirree siyaasaa keessa kasaaranii dirree amantaadhaa keessatti tarii milkaa'uu dandeenyaa jedhanii waan dhufaniif fashalsiisuu danda'uudha qabna. Silaa osoo manni musliimaa kanii warra agartee kiristaanaa kana jeequu barbaadan taate gaafa warra isa waggaa lama deeme manni beeta kiristaanuu hundi ni gubata ture silaa biyya Harargee baa kana keessatti. Gaafa san kanii jeequmsi cimaan deemaa ture guyyaa tokkollee tarkaanfiin nama kiristaanarra fudhatamte hin jirtu kan islaamarratti fudhatame hin jiru beeta kiristaanarrattis masiidarrattis kan fudhatame hin jiru arra osoo nageenyi jiru osoo tasgabbiin jirtu tuttuqaan mana amantaa keessa kakatee deemtu tuni warra siyaasaa keessa kasaare malee warra amantaatti akkan ta'in sirriitti hubachuu qabnaa jechuu fedheeti. Akkanatti hubaddaa. Kan lammaffaadhaa maali? Tuttuqaan karaa biraatiin jirtu namoonni man iflaaluu qaban nuti immoo odeeffannoo hedduu qabnaa beekaa. Warra waan kana oofu jiru namoonni kun tokko harkaa waa hojjetu jira, kabiraa ka maallaqaa waa hojjetu jira, kabiraa ka yaadaa waa hojjetutu jira. Asuma keessaa maallaqni funaanamee namoota bitanii mana amantaa guggubuudhaaf kan hirmaachaa jiru dhagayaa jirra, harkaa jirra. Wanni wal dho'isun hin jirtu. Dhaabbilee dhaaba siyaasaa tokko tokko kan siyaasaa keessatti ni khasaara jedhanii sodaatan mana amantaa keessatti dahatanii jechuudha. Ichi keessatti maaddee ijaarratanii as keessaa maallaqni funaanamee ol deemee chitti nama addaraajjee gaddeebi'ee naannoo diree dhaawarratti harakkoo uumaa jiru odeeffannoo ni qabna jechuudha nuti kana. Kanarraa hafee keessaa Oromoo kiristaanaatii fi Oromoo musliimaa jidduutti rakkoon jira yoo jedhame ani waggaa 29 nama amantaa ta'uu kiyyaa wajjin qabsaawaadha. Nama Wallagga dhalatee dhufee mana kiyya bula keessummaa gaafa kanaan dura kan namni ashabbaarummaadhaan farra jiru san keessatti wal dho'isin jechuudha. Asii Wallagga dhaqee achi mana kiristaanaatiin bula. Ani islaama iddoo itti sagadus naaf mijjeessan gaafa mana kiyya dhufan iddoo salootti itti godhan ni mijjeessaafi akkasitti wajjin turre garaagarummaan amantaadhaa Oromoo jidduu hin jirtu kijiba. Namoonni garaagarummaa amantaadhaa haasa'u namoota hubannoo hin qabne yookaan namoota beekaadhaa okkotee san jala shidanii danfisuu barbaadanii malee garaagarummaan kun hin jiru hin jaani. Maaliif qabsoo keessaan ture waan taateef jecha niin beeka sirriitti namoonni amantaadhaaf jecha wal baalaalifatees hin jiru, amantaaf jecha wal dhiibees hin jiru. Kan akkanatti hubachuudha qabna sadarkaa Oromootti. Sadarkaa immoo akka amantaa Itoophiyaadhaatti yoo kan jiraattu taate wanta kanaan dura rakkoo kanaan dura dabarte abbaalleen dhiifama naa godha jechuu baatu dhiifama gooneef jira nuti. Ammoo garuu nama deddeebi'ee madaa san tuttuqu nama deebi'ee Minilik faarsu
nama madaa ta'e nu qotu beeyna nuti achi jala taa'anii immoo gaafa karaa kanaan mijjaa'uuf dhabdee gara mana amantaatiin deebi'anii amantaa keessan jeeqanii qabsoo arraan tana karaa nagaatiin dhufta kana harka micciirree harkaa fuuna warri jiru akka jiru sin beeyne jechuudha waa takka qofan fakkeenya isin hima yoo laalatanii jiraattan taate uummanni Harargeedhaa kun uummata islaamaa tokkuma jirutti Oromoon ummanni kunis taariikha isaanii keessatti yeroo takka Misira biyya tana weerartee turte mootummaa Misiraa jechuudha afran qalloo waggaa 10 Misiraan lolee Misira irraa kaase islaaman taata qaban turan islaama tolen jenneef weerara san diidaniitiif irraa kaasan dheengaddu moo laalta ummata Somaaliyaatti hojii amantaa takka qabnamma matarayya solid dhufaaf nabar ngarre namni beene ni jira waan kana amantaa takka qabnaa bar garuu walid dhufaasuun keenya nafne dangaratti yeroo adda adda walid bubuuna walid dhufaafna wala jeefna wal madeeysina wal qaamoo wal rifneechu silaa amantaa dhaftaate walin tuinu ture silaa garuu manuu fi Oromoon kiristaana takka walid dhufaafne hin beeyne ni jirti amantaa walid dhufaafne hin beeyne namoonni immoo amantaadhaan dahatanii deeman siyaasa isaanii gaggeeffachuudhaaf dirree siyaasata keessa mu'amansan keessaa bahanii dirree biraa mijjeeffachuudhaaf waan deemaniif jalaa tole jechuun qabnu saaxiluu qabna namoota naannoo tanya jiran kaasii maallaqa funaananii gara Finfinnee wal arganii Finfinnee irraa gara dirree dhaawaa garraabsamee akka deemu jirutu jira magaaluma tanya keessaa maallaqni argamu jiru ni jira nuti maaliif waan siyaasa qabsoo Oromoo keessa tureef jecha gurri keenya waa hedduu waraaba waan taateef maallaqas keessaa funaanamee ol dhaqee olirraa kara dirree dhaawaa gaddeebi'ee namoota gurmeessee mana amantaa keessattis hawaasa maqaa adda addaatiin gurmeessee nama bobbaasuutu jira sirriitti beekne jechuudha yoo saaxiluu barbaachisaa ta'e ni saaxilla qaama nageenyaatiif kanaafuu dhugaan isin hin jaba kanarratti wanti asitti immoo hawaasni osoo ka fedhu taate laalaa qaamoleen tokko maal barbaadan isin fakkaata keessaa hawaasni kiristaana sirriin dhageeffadha namoota fagoo ta'anii keessaa warreen amantaa kiristaana qaban Amaaraas ta'ee Oromoodhaas wareega kafalchiifneeti ittiin bilisoomne warra jee haala mijjeeffateetu jira maaliif yoo lubbuu icha argame bar sabni keessaa Amaaraa kaas keessa jiru tokkollee fiigee kan dabarre beeka maaliif hawaasa kan ni beektan galaana guddaa tokko yoo gajjigee nama fuudhee namaan deema kana sirriitti hubadhaa kanaafuu fagoo teenyee warra as keessa jiru kana wareegamaaf kenninee nuti ittiin bilisoomnee aangoo Itoophiyaa ittiin qabannee nugusummaa dur deebisuu qabna warri jiru jira ni beeyna sirriitti guyyaadhaan odeeffannoon bahaa jirti jechuudha karaa elektirooniksiidhaatiin kanaafuu nuti namoota ollaa keenya jedhan kan amantaa biraa qabanii fi saba biraattis itti bu'uu hin barbaannu carraadhaatu ilmaan biyya takkaa nu godhe jaalanneeti miti jechuu waan kana jechuun saba adda addaatu jira amantii garagaraatu jira wantooti kana kabajnee itti wal dandeenye walii wajjin jiraachuu qabna malee tokko balleessee jiraachuu nu hin dandeenye hagana haa beeknu sabaanis wal duguu ni jenne lafti tun ni duwwatti amantiidhaan wal duguu ni jennes lafti tun ni duwwatti wanta seenaa durii dur dabarre yookaan inni deemtee nu taate barri bara teknooloojiidhaati waan taateef barri bara rasaasaatii fi madaafaati waan taateef bara taankiidhaati waan taateef akka dur namni ableedhaan wal cicciree garii ajjeesee garii dhiisu sanii miti arra wal duguunee wal dhabamsiifna waan taateef ani kan isin hinju sadarkaa sabaatiif sadarkaa amantiitti wal kabajuudhaatu nurra jiraata naannoo jirrutti aadaa naannoodhaa kabajuu amantii naannoodhaa kabajuu namoonni innis amantii falsafii gaafa gaggeeffachuu barbaadan kabajuudha qabna nuti maajuriitti jedhee nama dhiibuu hin barbaannu kabiraa saba biraatis dhiibuu hin barbaannu abbaan fedhe aadaa isaa qixa isaatti kabajachuu qaba ammoo naannoo jiru sirriitti kabajuudhaatu nurra jiraata afaan naannoodhaa kabajuudha qaba hamtuu haasawee namaan nabbu ejee komachuun isarra hin jiraatu kanaafuu go'aan kanaan dhaamaatii wabillahi tawfiq assalamu alaykum warahmatullah waan qabnu wajjin nyaanne waan dhabne walii liqeessine irra ejjennee fuuna miilan yooni walii galuu dadhabnee ulaa kana gizee bante abbaa fedhe seena yooni walii galuu dadhabne yooni walii gallee ulaa keenya cufannee yoo seena namus seenu yooni walii galuu dadhabne diinni qaxxitaa dhaqeetoo madarkii ofii qabata afaan qabeennu bulcha gaafa sana kanaaf wanni waliin jechuu barbaanne waliin qoqqoonnu sabni keenya tokko ganamaa jammarre hamma biisuun baanutti du'aa jirra qabsaa jirra maaliif dhooftuu kana garaatti of deebisna dhukkuba nutti ta'a namni lama qabu namni sadi qabu dhalee
hamma daraki irraan ka'e dhabee jira sababa bilisummaa kanaatiin. Seenaan nutti hin ta'u. Ilmi du'e sun keenyaa miti, abbaan du'e sun keenyaa miti. Kanaaf wal qoqqooduun keenya hafeeto sabaaf sablammaa addaan qooduu dhiinneto iyyaala karaarra deemu kana Oromoo kiristaanaa keessaa nama cimaa itti godhanne nama galee rabne nama dubbii nyaatu nama namaa quuqqamu nama ofii quuqqamu bichaa miti nama maatii ofiitii quuqqamu miti nama lammii ofiitii quuqqamu nama dachii kanaa quuqqamu yoo du'ellee achumarratti haa du'u malee. Kanaaf Oromoo kiristaanaa keessaa nama akkasiin nam tokko injinara dhiiraa sanyii namaa itti godhanna. Yoo Oromoon kiristaanaa keessaa namni tokko waa godhe itti gaafatamaan nama san ta'uu qaba. Ammas kanatti darbee Oromoo musliimaa keessa amantaa addaan nu qoode malee sabni keenya tokko haati teenya tokko abbaan keenya tokko. Isaan keessas nam tokko nama shabaashabalummaan beenne nama nama goyyoofsine nama qarshiidhaan hin bitamne qarshii nama argu qarshii seenaaf fuudhu. Nama akkasii nam tokko nama galee rabne itti godhanna. Musliima keessaa namni tokko yaa'ii nama warra kanarratti uume itti gaafatamaan isa ta'uu qaba. Kanaaf waliin goyyoofsinu bilisummaa irra geenye kana siraatan irra geenye raawwanne qabsoo keenya fiixan baasna. Hin galla malee hin rabnu. Harka tokko wal qabannee bilisummaa kana irra ejjennee fuuna miilaan. Jabaanne waliin jenna. Galatooma. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين هدون جمدة دفع ركبازه وني نجمع چیزیں اران تنانی جولن تینیا تا مسلمات تیوی تا کریستانا اورومودا اسی ولگه حسانی والبرجانی ولگه حسانی تو باید نجمع چیز کریستان نخینیاس اکه جروته واقعی فتان خینیاس اکه جروته مسلمون نخینیاس اکه جروته امنتی تینیا جبهی فرنه اکه بلوسات والکابنه بیجتینیا تیفا چورا کم نانجا amantiidhaan wal qoqqoochisanii ummata keenya asii wali buusanii warri duraan amantii nu ragataadhaa kiristaan osoo hin jenne oromummaadhaan nu ragataadhaa buri arraas nurra bahee nurra deemuu barbaaduudhaaf hoggita kama taskaana gubanii muslimaa gume yogguu jedhan nuufi kiristaana keenya wali kaasuudhaaf idduu tanatti bu'aa isaanii deebisuudhaaf jecha warri jarraaqu arraas hin milkaa'u. Ummanni keenya qeerroonis haadhotiinis abbootiinis qarreenis tokko taanee wal quba qabaannee yoo wal jala deemne qilleensi tokko nu seenuu hin danda'u tokko taanee biyya teenya keessaa Haramaayaa eeggachuu qabna. Ummanni Haramaayaadhaatiif wanni hin dhaamu takka Haramaayaan tun duratti maqaa guddaa qabdi. Warri Haramaayaa kana fagoo namni jiru hundi isiidhaaf hawwuu ture Haramaayaa tana. Akka rabbiittis rabbiin dur riskii guddoo as kaa'ee ganda dooraa yoo laalle akka gaariitti namni hundi asiif hawwuu ture Haramaayaa. Akka dowlaattis waan uummata biraatiif hin goone tirika Haramaayaan kophaa qabdi yoo tiriin dhaame duratti. Bishaanii bakka bakkatti dhaabaniiti dowlaan Haramaayaa kabaja Haramaayaatiif warra bakki biraan qabne dura Haramaayaan qabaachuu turte. Wanni waan kana booda aansee maali? Akkaanan mataa yaadee harkatti ummanni Haramaayaadhaa qananii rabbiin isaanii kanneen deemuu wallaalu dadhabachuu isaaniiti. Kanaatu booda aanse. Kanaaf jecha kara rabbiittis ummanni muslimaa warri akka gaafa bilisummaadhaaf deemnu san akka bilisummaaf deemnu san tokko taanee masgida gallatti qeerree fi qeerroonis masgida deebuu qabdan. Kiristaanni keenyaas amantiin takkallee nama miidhaa ka jettu jirtu masgidatti bakka amantii teessanitti qabattanii kan nama miine akka namni tokkollee hin miidhamne wal gorsuu qabdan. Tokkummaa teenya har'aas ol boruus ol godhannee dubbachuu danda'uu qabna biyya teenya irratti. Har'aas boruus nuti tokko jechaadha. Namni biraa immoo nurra fayyadamaa jira Oromoo irratti. Nuun ammoo tokko nuun jaa hin ta'u kun. Oromoon tokko taanee nuti dura uummata biraa kabajnee nu keessa buluu qaba. Kabajamanii buluu qaban namni tuqamuu hin qabu. Oromoon ammoo beeytee abbaa biyyaatti beeytee bulchuu danda'uu qabdi. Kanaaf akkanatti hubachuu qabna. Amantiin teenya akkas jetti dhugaadha amantiin teenya ni jetti nam tokkollee dirqamuu hin qabu haa ta'u haala wasaalan laakiin ammoo
waan keenya ka dhufe nu harkaa laaffisanitti fayyadamuu hin ayyamnu arras borus bilisummaa tana wanni fide tokkummaa Oromoodhaati ijoollee Oromooti takaatee fide malee namni nu wajjin itti lafee tokko hin jiru akka abbaa amantiitti masgida galeeti sheekan keenya quraana qara'anii karaa meeqa buusaniiti kan rabbii waan wayyaanee nurraa buuse Oromoon ijoolleen teenya sab'ilma abbaan keenya baadhate hin baadhannu janiiti qooma isaanii xiyyiitiidhaaf kennanii waan kana darban akkasuma qarree fi ayyootiin teenyaas takka kabootaan hin jiru namni hundinuu caljee malee namni waan kana jaalatee fudhate hin jiru durirraa abbootiin teenya kanaaf akkanatti hubannee waan akkana finne kana nuti laceelloodhatti qabna abbootiin namni biraa kan haqquban naqu laceelloodhatti hin qabne balleessuu barbaada hin balleessinaa wajjin obsinee abbaan fedhe kan dura jiru itti lafa'ee waan achi baase takka akka duran dhaabbanne akka nama keenya arrabsine nama keenya farsitanii cinaa dhaabbattanii biyya tana eeggannee tokkummaadhaan akka waliin jiraannuun isinii dhaama qeeroon teenya waan kana qabattanii akka nama tokko arrabsine hayyoota keenya akka arrabsine tokko taanee haa waliin deemnu hin jaa galatooma. Tokkoffaa alimoota keenya kaachirra ta'anii waltajjii tana nuu qopheessanii waan kana nuu godhuu isaaniitiif allaan daran rabbi haa jiraachisuun jedha. Tokko kana asirraa kaasee magaalaa tana keessatti rakkoo maaliif hin uumamne yoo kan jennu taanaan tokko sheekootiin teenya abbootiin amantaa keenya fi qeeroon keenya waliin ta'uudhaan hojii gaarii waan hojjetanii fi du'aayiidhaanis maskiidaa fi mataskaanatti godhuu isaaniitiin rakkoon takka asitti hin uumamne jechuudha. Kana qabachuunis barbaachisaadha. Qeeroon akkuma reefu kaafnetti haala guddaa asitti gaggeessaa turre jechuudha. Qaama nageenyaa wajjinis qindoominaan hojiin hojjetame kun rabbiinis nu gargaaree rakkoon takka osoo hin qunnamne asiin nu gahuu isaatii fi dura rabbii kiyyaafin galata galfadha. Karaa biraatiin rakkoon Harargee bahaa jeeqaa jiru naannoo Dirree Dhawaati. Mootummaan naannoo Dirree Dhawaatti jeequmsa ka'e kana hatattamaan nurraa dhaabuu qaba kan jedhu qaban akka nama tokkootti. Ibidda achii ka'eetu godina keenya kana raasaa jira jechuudha. Raafamuus hin dandeenyu jechuudha. Kanaaf hatattamaan nurraa dhaabbatu. Kan qaamni kiristiyaana as jiruu fi musliimni as jiru guyyaa tokkos wal tuqeetis hin beeku. Waliis waan ni godhee hin beeku. Waliif du'aayii godhaa ture namoota siyaasaadhaan kasaaran uummata Haramaayaa keessatti waan takka ibsuus hin dandeenye humnaas hin qabani arra hiddi isaanii goggogee jira kana qabadda. Kana qabachuun barbaachisaadha jechuudha. Inni kaan waa'ee hattuu wajjin wal qabatee sheenii achirraa kaasan jira. Namoota muraasa qabnee asitti dhiyeessinu jira. Amma akka dhugaatitti yoo ta'e hattuu qabnee waggaa dhufnu namni kaan sirra guuteetti dhiisa maarree godha kana godhaan hin jaan qeeroon keenya immoo harka micciireeti nu wajjin fidee naqaa jira jechuudha. Qeeroon keenya faarfamuu qaba. Qaamni nageenyaa maaliif sodaa keessaa bahuu qaba. Hawaasa kana qabna qeeroo kana qabna sabaa sablamoota kana qabna wanni sodaannu tokkollee hin jiru. Olaantummaan seeraa qaama nageenyaa qofaan osoo hin taane qeeroodhaan abbootii amantaatiin sabaa sablamootaan eeggamuu waan qabuuf kana isin nu cinaa dhaabbachuu keessan ammaas waada nu galtanii jirtanii isin nu cinaa dhaabbadhaa nuti qabnee seeraaf dhiyeessuudhaaf qophiidha. Hattuun magaalaa tana arra Shee Abdulatiif asuma du'aayiidhaan hidda isaanii nurraa goggoysi. Inni lammaffaan kaniin asirra kaasu waan aruuzaa wajjin wal qabatee uummanni magaalaa Haramaayaa rifachaa jira. Sheeyni guyyuu dubbachaa jira waan kan aadaa Oromoo keessa hin jiru. Xamaashaa ol kaasanii akkasitti uummata rabbashuun hin danda'amu. Kanaaf aadaa Oromoo keessaas hin jiru. Safuu Oromoo keessaas hin jiru. Waan adda addaa keessaas hin jiru. Kun kafaranjiiti. Kafaranjiiti. Aadaa faranjii waan ta'eef Oromoon aadaa faranjii hin fudhattu. Faranjiitu aadaa Oromoo fudhachaa jira malee. Kana sirrii qabachuun barbaachisaa waan ta'eef kana qabadda. Abbootiin Amaarri as jirus Oromoo
Oromoo urgaawa. Urgaawa. Asii dhalattan, asii guddattan, abbootiin amantaa akkana jaa, Oromoonis akkana jaa, isinis wanni ta'uu qabu urgaa Oromoodhaa qabaattanii kan deemtan taanaan rakkoon uumamu hin jiru. Biitinis teenyaa ka Oromoo fakkaannaan wanni uumamu tokkollee hin jiru jechuudha. Kanaaf saba gaariitu jira. Magaalaa Haramaayaa kana keessatti saba Oromoo gaariitu jira jechuudha. Saba kana qabannee waliinoo kan deemnu taanaan wanni nuti cabsinu tokkolleen rakkoon nuti waan ni goonu tokkolleen hin jiru. Harkaa wal qabannu sheeka xumurarratti du'aayii teetiin asumatti harka wal qabannee waada walii gallee asii baana namni asii walii galee bee alattiis walii galaa xumure. Maqaan koo Xabboo Oromootiin jedhama. Kan duraati Oromoon ogummaa kan maaktu kana jetti. Namni waa sadi qabu waa sadi namarraan fudhatu jetti. Sadeen namni gabrummaa qabu bilisummaa namarraan fudhatu jetti. Namni kijiba bare dhugaa namarraan fudhatu jetti. Namni hanna bare dalagatee nyaatu lubbuu namaa baasuu barbaadaa jetti. Kanaafuu waa sadeen kana keessa jirtu waa hundinuu. Kana irratti nuti har'aan tana uummanni Oromoodhaa qabsoo isaa irratti hogguu hirmaate warreen gartee karaa biraatiin karaa amantiitiin diiguu deemu yaa Oromoo nuti haati teenya takka abbaan keenya tokko. Oromoo hogguu jennu haati teenya tokko abbaan keenya tokko. Sanirraahu ammoo amantiidhaan addan qoqqoodanii bilisummaa Oromoodhaa duuba deebisuu har'aan tana hin danda'amu akkam abbaan fedheewu. Kanarraahu warri immoo waan kana goona jedhee deemu dadhabeetuma taa'u ta'a. Ammas yoo dandee taa'ee naamusaatiin addabatee taa'u yookaan ammoo farri qabsoodhaa ni tufa nama akkana tufuuf ta'a ammas. Kanaafuu kana Oromoon amantiidhaan akka waliin qoqqoonne yaa Oromoo abbootiin keessan takka haati keessan takka akka amantaadhaan waliin qoqqoonneen dhaamsa isinii dhaama kan duraati kun. Dhaamsinaan isin dhaamu amantaadhaan gargar isin baasin. Oromoon amantaadhaan gargar numaa hin baatu. Kanaafuu amantaadhaan wal gargar hin qoodina. Dhiigni keessan tokko Oromoo lafti keessan takka. Waan nuti lafa namaan dhiibne lafa namaan barbaanne namaan barbaanne namaan nu barbaadu jira. Saniifuu namni san firraa deebisna san. Saniifuu jabaattanii humna teessan qeeroo jaarrattanii humna teessanii firraa deebisuu amantaan osoo hin qonne. Amantaan osoo hin qonne jabaachuu qabdanii isin jaa galatooma. እኛ ብሔር ብሔረሰቦች አንድ ላይ ሆነን እስከ ዛሬ ድረስ አብረን ይኖር ሰዎች ነን። አለሚያ ውስጥ እኛ ምንም ነገር ያየነው ነገር የለም እስካሁን። ደግሞ በተለይ ለአለሚያ ቄሮች እስካሁን ድረስ ለአለሚያ ቄሮች በጣም ትልቅ ምስጋና አቅርቡልኝ። ለመናገርም ቃላቶች ያጥሩኛል። ለአለሚያ ቄሮች ከጎናችን ቆመው አይዟችሁ ያሉን የአለሚያ ቄሮች ናቸው። አሁንም ትልቅ ምስጋና እና እኛ እስካሁን ድረስ አብረን የኖር ሰዎች ነን። እስልምናም ክርስትናም አንድ ላይ ነው ያለነው። እኛ እስካሁን አንድንም ነገር ተነጋግረን ምን ብለን ማናቀም። እኛ በመሃላችን ያለ ፓራሳይት ካለ እጅ ለእጅ ተያይዘን እናወጣለን። እጅ ለእጅ ተያይዘን ማለት ነው። ኔትወርካችንን አስረን እስላምም ክርስቲያንም አንድ ላይ ሆነን ሌላ ፓራሳይቶች ካሉ ከውስጣችን ጠርገን እናወጣለን። እኛ አንድ ነን። አመሰግናለሁ። እሺ ስሜ አድማሱ አለም ይባላል። ትውልዴም እዚሁ አለሚያ ከተማ ነው። እንግዲህ ይሄ በፕሮግራም በኃይል ተጠብቆ የነበረ ስዋጋለት የነበረ እንዳው እንደ ድንገት መጥቶ ያው ተጠርተን መተናል። በኃይል ጠርስ የሚለው ካሁን በፊት አብረን ኖረናል። አብረን ነው ትውልዳችን እንዳውም እኛ ያኔ ክርስቲያኖች ስናገር አብረን ነው የሚያከብሩን ሙስሊሞች። እኛም የነሱን በዓል አብረን እናከብር ነበር። ይሄ በኃይል ትልቅ እድል ነው በዛሬው ጊዜ በአሁኑ ጊዜ ያገኘ ነው። ለዚህ እውነት የምላቸው ብሩክም ተናግረዋለች። ያለማያ ቄሮ አሁንም ለዛለም ኑር ባይነው እውነቴን እምላችሁ ቄሮች ናቸው። እኛ መጠበቅ ያዙት እንዳውም ብሔር ብሔረሰቡ መጠበቅ ያዘው ቄሮ ነው እንዳውም ትመናል። ካሁን በፊት አዩ እንደሆነ ልጆች ተሳስተው ይሆናል። ናም ቄሮች ናቸው ሄደው መልሰው ለዚህ ያበቁን። ለዚህኛ አሁንም እጅ ለእጅ ተያዘን። ከኛ ውስጥም ተንኮለኛ ካለ ወደፊት በመናገር ነው የምላችሁ። የሚባለው ነገር እውነት ከሆነ አጋጠነው ምንም አይጠቅመንም እኛ ሰው ለማጫረስ ካልሆነ በስተቀር። ለዚህ ከኛ ጋር ከቄሮ ጋር የተናገረን ያጋለጠን ለመንግስት አካል እንሰጣለን። ወደፊትም አንድ ነን አይለየን። በእምነትም አንከፋፈልም። እምነትም ክርስቲናም ሙስሊምናም አንድ ስለሆነ ለዚህ እኔ በዛሬው ቀን ደስ ብሎኛል። አመሰግናለሁ። እንግዲህ ስለዚህ
sagalee yaacufamu haa waa'ee oromummaatti waa takka dubbadhaan qabsaa'onni keenya adda bilisummaa oromoo gaafa qabsoo dura eegalan gaafa baharuu kumsaa fa'aa gaafa elemoo fi gaafa jaarraa abbaa gadaa fa'aa waajjira asii Somaalee baranna jedhaniiti asii geeyyaan gaafa dargiidhaa gaafa duraatan magarsaa barii faajii hedduudha nam saddeemoo nam kudhan isaan maallaqaa fe'ataniiti asii waajjira achi baranna jedhanii yaa'an kiristaanaa fi islaama jii hojii yaa'an duuba ugguu kana dargiin asii basaanitti wanna godhee jara kana achi Somaaleetti bitanii jara kana achitti akka isaan qaqqabaman godhan jechuu karabbaanii qaban duuba isin kiristaanninii fi islaamni addaa bahaayii jedhin jara kana Somaaleen islaamaa mire jarra islaamaa kana ni dhiifna akka kiristaanaa kana ni gannaa fi addaa baha jetteen Somaaleen laal nama dhaamsa jarri kun dhume jee nuu himu bichaa nuu dhiisaati walumaan nu fixa malee addaan hin baanuu jettee Oromoon gaafasa kiristaanaa fi addaa bahuu diddee wajji dhumte saniifuu nuti obboleeyyan keenya kiristaanii Oromoo keenya foon keenya addaa bahuu hin qabnu warri silaa gaafasa addaa baane kasaarre lubbuu baasuuf fedoo gaafasa jarra nuti islaamaa jarra kana kiristaana jarri silaa gaafas himme kanaafuu wal qabannee kiristaanaa fi islaama edoon jalletti tokko taanee qabsoo teenyatti hafuuf nuun ja'a galatooma. Arra caatanatti argamu baay'ee hedduu gammanne beektaa waltajjiin akkanaalleen yeroo hedduu deddeebi'uu qabdi akka kiyyaatti jechuudha. Dhuga har'aan tana namni wal sodaachaa jira wal shokkaa jira jechuudha. Shakkii tana hunda kami ka'uum nuti osoo hin ta'in diinaatu uumaa jira jechuudha. Nuti bar warra biyya jaare warra Itoophiyaa tanaa ijaare nuti jechuu dandeenya jechuudha. Nuti nama hunda hojii jaalalaan jiran amantaas amantii kiristaanaas hin jenne musliimaas hin jenne nuti bar mada qabna. Madaa tana nuti wallaanamuu qabna nuti fayyinee jira diinni dhukkubsachaa jira kanaafuu nuti waa sadii anammaatti akkaan yaadetti jechuudha. Wallaahi harabbiin narraga sadeen yaade tokko namni dirqama nageenya jechuudha dursi namaa jechuudha. Nageenya irra wanti aanan hin jiraate himarra mi'aa hin jiru namuu ni beeka. Lamada hoogganaa fi jechuun hoogganaa fi ija fiiti qaamni mataa malee hin deemu. Sadaffaadha jechuudha sadaffaa namni diinagdeen guddachuu qaba misooma irratti. Akkasi kanaan sabaa sablammiin hundi harka wal qabannee arraan tana waan dubbannee yaanuu miti. Ana ta'us bakka anan tokkoon goree kootaan gorfadha. Anilleen akkasumatti tokkoon goree gorfadha. Maaliif kana sani jennee waliin fille biyya takka waliin jirra namni hoogganaa fi arrabsamu diinninuu wanti si faarsu takka hin jiru. Akkasi hoogganaan keenyaas taanaan nutiis taanaan isaan cinaatti dhiyaanne cinaa nu dhufuu qaban boo isaan akkasi kanuma maammatu wanti niin an jiru. Ayyee duraan dursee carraa kana argachuudhaaf galatoomaan jaa abbootiin amantaatis manguddoon teenyaas qeerroon teenyaas baga wal agarreen jaa yaadaan kaasu gaggabaabseetumaan kaasa. Har'a akkana wal arguu waan bareedaadha carraa bareedaadha. Hanganuma duraanis wal taanee biyya tana ijaarree wal taanee wal jala yaana. Yaada lamaan sadi gizeen kaasu dhuguma qeerroon teenya dhuguma sanitti Haramaayaa keessatti waa takkaas gaggeeffamee beeku gaggeeffamuuf illee carraan akkas hin jiru. Amantiin sabaa wanni adda baanus tokko hin jiru. Nuti warri haree dubbii akkanaa uumame yennaan mataskaana keessa bulu jirra. Maal enganaa ol tokkummaa kanaa ol inni hafe hin nafu. Mataskaanni tuqamee jechuun masgiinni tuqamee jechuun masgiinni tuqamee jechuun mataskaanni tuqamee jechuun charchiin tuqamee jechuun mataskaanni tuqamee jechuudha. Ammallee amantiin tuqamtee jechuudha. Kana waan ta'eef nuun hin daldalan tana abbaan fadhee daldalan taate tun warra siyaasaan qofeetu biyya tana qaqqabuu barbaada. Kanarraa bayyinachuu qabna. Garuu karaa mootummaatiinis dafee formaata laachuu qaban mootummaan magaalaan Dirreedhaa akkatti jirtu namu beeka. Formaata kan nu qaba biyya bulchaami biyya bulchee gayyannee formaata kan nu qaba. Olkuti naannoo Finfinnee gizee dheetu sanumaa mul'ata. Mootummaa maal dhadhabeeti biyya tana wali dhiisu jira. Moo siyaasaa baatii shanan haftee tana ganda waliin dhahee jidduu tana milkaa'u deemee milkaa'u tana. Tana milkaa'u tabraa yaadni jiru. Wal dhaggeeffannee biyya tana ijaare ammaas wal dhaggeeffannee wajji yaana. Kalee isaas baroo ayyaanni jiraate yoo masqalli jiraate nuti dura bee masqalee fi taabota baafnee galchuu jirra. Tokkummaa kanaa oli kaafe tokko natti hin fakkaatu. Kanaafuu yaada jiru wal dhaggeeffannee tokko taanee
fuula dura ijaaruun dirqama ta'a. Kanneen biraa yaadni kaasu yaada tokko lamaan kaasa. Dhugaa wallaahi wabillaahi hoo dhugaa jenne amantii sabaa wal qooduun numan jirre biyya tana kalee bara hoo Haramaayaa taate waan biraati miti. Dhiinni ishee anas nama qabu qaba. Dhiinni ishee koo nama qabu qaba. Dargaggeessi hoo kanaan finxaan baadiyyaate yoo kalee uummata Oromootiif qabsaa'ee ta'e karaa irratti dhiinni ishee koo nama qabu qaba. Kanaa ol wanni barbaadeen jiru. Dargaggeessa keessaa qaalaaf shumee namni jaamu itti dhabneeti bar. Hoo dhugaa kaa Oromummaa dhugaa qabaannu ta'e as hin geenye. Kana waan ta'eef hoo dhugaa qabaanne biyya tana bar irreen qaba hoo jettee har'a nama miite irree boru rabbiin sirraa fuudhu ta'a. Humnaan qaba jettee hoo nama miite biyya tana hoo niin kuffisee jetti waa takka wanni irraa deebi'an takka hin jirtu. Mootummaan keenyaas kana dhaggeeffatee bulchiinsi Haramaayaatiis fakkeenyaaf amma ijoollee ciigaltee jirtu sana formaata kan nu qaba karaa gabaabatti. Ijoolleen ciigalle namni nama hedduu ciigale formaata laataa kan nu qabaaf. Kanneen biraa amantiin addan baanu sabaan ittiin baanu wal dhaggeeffanna wal jaalanna waliin jirra waliin guddannee fuula duraas waliin guddachuu teenya. Galatooma. Taban addaan osoo hin babbayin nagaya biyya keenya nagaya amantiilee keenya nagaya ilma namaa hunda eeguudhaaf maqaa rabbiitiin baallama seenna kuno. Daawwattootaa fi dhaggeeffattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwork qophiin keenya kan guyyaa har'aa kanumaan raawwateetti jira. Qophii kana qopheessuudhaan an kan isinii wajjin ture Udii Musaati ogeessa kaameraa Naasir Obbo wajjin ta'uuni qophii Oromiyaa Miidiyaa Neetwork kanaaf wajjin turtii gaarii taasisaa isiniin jenna. Islaamaan gargar hin baanu Amnestii Dabbaati akkasiin habeenu Oromummaa qofaa waliifaa firoomnu Tokkummaa